garaagarummaa guddaatu jira. Dhaloota saayinsii ammayyaa baratee qaroome fakkaanna malee qaroo rakkoo sabaa hubatee argu hin qabu. Gaafa sirni qunnamtii ammayyaa hin jirre abboonni keenya tumaa tumanii dhaloota dammaqsuun biyya eegaa fi eegsisaa turan. Dhaloonni har'aa rakkoo waloo osoo qabuu gamaa gamana dhaabbatee walitti kolfa. Akka waan biyya qofaatti qabanii Oromoon Booranaa qofaa iyyuu fi callifnee ilaaluutu tumaa makkoobilii kana na yaadachiise. Sirni Gadaas diinni daangaa Oromoo cabsee eenyummaa Oromoo balleessuuf aggaame diina Oromoo maraatii jedha. Fuula Feesbuukii Daraaraa Dinqaa Caalchisaa irraa horii bulii deebiin.